kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii miidiyaa dirree barnootaa nagaa keessanii akkamnaaf jirtu nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u an obboleessi keessan Oliyaad Baratichi Yuunivarsiitii Finfinnee Kolleejjii Seeraarraa tuutoriyaalii faana wajjin kan turru ta'a kun tuutoriyaalii koorsii Social Anthropology jedhamurratti afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii keenyan chapter 1 paartii lammaffaa fi sadhumaa unity kanaaf chapter kanaaf paartii sadhumaadha. Paartii kanadha kan wajjin laallu tuutoriyaalii kanaan jechuudha baay'ee gaggabaaduudha unitiin ishee baay'ee haala gabaabaa ta'een waan asirra hin jirrellee waan moojila keessan irra jiru jechaan nan dubbadha baay'ee itti rakkatina yaaddayina ishee kana dhaggeeffattanii maateriyaalii yookaan moojila keessan immoo yoo dubbisatan gaarii jajjabeeffama akka salphaa ta'etti isinii gala isin gargaarti jedheen yaadaga waan si fayyadu hojjechaa jiran natti fakkaata namoonni baay'eenis akkasittidha kan yaada naaf laachaa jirtan ulfaadha yaada keessanii fi miidiyaa keenya faaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegala kallattumaan gara tuutoriyaalii keenya har'aatti ceena scope and the subject matter of anthropology dha kan laallu jechuunis anthropology'n scope'n isaa eessaa amma eessaatti bal'inni isaa qo'annoon isaa eessaa amma eessaatti deema kan jedhuuf subject matter of anthropology subjectiimti maal irratti akka inni focus godhu maal irratti akka inni xiyyeeffatu dha jechuudha. Jalatti kan laallu the breadth and the depth of anthropology is very vast jechuun gad fageenyii fi ol fageenya anthropology baay'ee bal'aadha jechuudha. Asii amma asiitti jechuun dandeenya jechuudha. Qo'annoon isaa baay'ee vast kan ta'edha baay'ee bal'aa wide kan ta'edha jechuudha. It covers the past, the present and even the future. Kan inni cover godhu kan darben tuqa kan ammaa kan nufullee jechuudha. Kanaaf gara duubattis ammas gara fuula duraattis hin adeema qorannoon anthropology kun jechuudha. In terms of spatial dimension, anthropology studies from Arctic, a very polar region to desert jechuudha. Spatial dimension yookaan faca'insa jiraamti yommuu ilaallu Arctic jechuun poolaarii irraa jechuudha. Fiixee poolaarii tokkorraa hamma desertii amma gammoojjiitti. Exaggerate gochuun ta'u amma kun gurra guddisuu kan fakkaatu. Akkasiidha bakka anthropology fiixee addunyaa tokkooti amma addunyaa biraattidha kan inni qoratu baay'ee bal'aa fiildii ta'edha jechuudha. Maaliif bakka namni jiraatu hundumaa hin qorata qaba. Anthropology waa'ee namaa kan qo'atu dandeenye miti bakka dhalli namaa gahu hundumaa hin ga'a jechuudha. Scope'n isaa kana fakkaata. It also study from very complex cities to hunter and gatherers survive in forest. Complex society kan ta'e jiran society wal xaxaa wayii jechuudha. Arbaanii fa'atu danda'u. Society baay'ee wal xaxaa fi irraa kaasee hamma hunter warra adamsaa turan. Gatherers surviving forest isaan kun forestii keessadha kan isaan survive yookaan jiraachaa jiranii keessumaa Congo fi Amazon keessa warra bosona keessa warra jiran still warri hin qaroomne hamma keenya warri hin qaroomne jechuufillee ta'u society'n akkasii jiru hamma isaan gahutti jechuudha kan inni qoratu complex society irraa ka'e society baay'ee wal xaxaa irraa ka'e hamma warra adamoodhaan jiraatanii gatherers funaanuudhaan warra jiraatan hamma isaaniitti kan deemu jechuudha. Scope'n isaa hamma kana baay'ee bal'aadha jechuudha. Salphistanii ilaalina baay'ee gaariidha. Subject matter of anthropology. Anthropology'n kun maal irratti akka inni focus godhuudha amma jalatti kan laallu jechuudha. Maal irratti akka inni focus godhuudha. Maal akka tuquudha jechuudha. It covers all aspects of human ways of life and the culture as a man living social group. Namni kan jiraatu maal keessa akka socialistootaatti keessuma social group social animalii dhameen social group keessadha namni kan jiraatu. Kanaaf amaloota namaa human ways of life akkaataa jireenya dhala namaa and the culture aadaa namaa hundumaa cover godha jechuudha. Hunduma isaanii hammata tuqa. Anthropology'n
It conceptualizing and understanding similarities and the difference between social systems. That means political, religious, and economic and human relationship. Egaa maal hubachuudhaaf kan inni dhama'u karaa biraa similarities tokkummaa isaanii wal fakkeenya isaanii garaagarummaa eenyu social system kan jennu politically irraa ka family illee dabalata amantaa fa economic system isaan kun social systemii wani garaagarummaa isaan gidduu jiru jechuudha kan qoratu tokkummaa isaaniitis and the human relationship hariiroo dhala namaa qorata. It study humanity with its all aspects of existence and in its all means of difference and similarities. Dhalli namaa karaa kamiin akka adda adda ta'e karaa kamiin akka tokko ta'e all aspects of existence and waa'ee namaa irratti jechuudha. That means wherever human being is there is always anthropological study. Akkuma isiniin jedhe bakka namni jiru dhalli namaa jiru hundumaa maaltu jira? Qorannoo anthropologiitu jira jechuudha. Bakka namni ga'e dhalli namaa ga'e hundumaa hin ga'a. Poolaariirra namni hin jiraata waan jedhu immoo gaaffiidha irratti maal exaggerate ta'uu fakkaatu isiniin hin jenne. Poolaariirra ga'ee dura arkitikiirra namni hin jiraa? Jira jedhama hin beeku anoo. Ji'oogiraafii irratti ilaalla isa. As Devina. Therefore, anthropologists have wide-ranging and frequently highly specialized interests. Yeroo ammaa kana jechuudha. Frequently highly specialized interest jechuudha. Specialized kan ta'e jechuudha. Waan tokko irratti specialized kan ta'e. They all share common concern trying to understand both connection within society and between society. Within society gaaf jennu society masana gidduutti jechuudha society wal fakkaata. Between society kan jennu immoo society adda addaa gidduu. Within fi amongiin tokko wayi. Between gaaf jennu immoo society adda addaa gidduu maal common concern maal akka wal isaan fakkeessu maal akka share waliin godhan qorata jechuudha. Specialize godhe jechuudha. As jalatti immoo kan laallu 1.4 jalatti unique features of anthropology ilaalla. Unique features of anthropology amaloota anthropology adda warra ta'an unique yookaan adda kan taasisu jechuudha. Anthropology field biraarra adda kan taasisu. Anthropology is unique in the following from other field. Fieldi social science biraarraa yookaan fieldi natural science biraarraa adda kan isa taasisu anthropology kan armaan gadiiti. Scopeidha jalqaba irratti. Scopein isaa social science kamirrayyuu bal'aadha jenneerra. Interested in all human being and all aspects of human including family lives argitan in all human being bakka kan inni interest godhu ala namaa hundumaa wajjin jechuudha. Ala namaa hundumaa wajjin and all aspects of human amaloota ala namaa hin jiraanne fakkeenya family lives akkaataa jireenya maatii marriage system akkaataa fuudhaaf heerumaa gaa'elaa fa'aa belief system amantaa health care system eegumsa fayyaa sirna akkasii fa'aa and language qooqa afaan fa'aa jechuudha. That means no place or time is too remote to escape the anthropologist is not eyes. All dimension of humankind is not outside anthropologist attention. Dimensionin ala namaa kamuu ija anthropology jalaa ba'uu hin danda'u jechuudha. Yookaan jalaa dheessuu hin danda'u yookaan irraa fagaachuu hin danda'u. Jechuun hundumaa hin tuqa jechuudha. Jalaa ba'uu hin danda'u qabu hundumaa hin tuqa. Eessumayyuu hin gaas koppiinsaa baay'ee bal'aadha. Karaa kanaan unikiidha jechuudha anthropologiin unikiidha. Addadha fiildii biraarra. Approachidha inni lammaffaan. Approachii inni gargaaramuudha yookaan perspectivii inni itti gargaaramuudha jechuudha. Approachiin anthropology holistikiidha. Hammataadha jechuudha. Hundumaaf keessatti kan qabatudha. Hundumaa bakka hundumaa kan ga'udha. Relativistiidha jechuunis relative to time jechuun tokko tokkoon ilaallaa rakkoon qabu. Hundumaa akkaataa isaatti kan qo'atu jechuudha.
Fakkeenyaaf saba Amaaraa akka saba Amaaraatti, akka saba Oromoo immoo akka saba Oromootti aadaa isaanii, afaan isaanii, maalii isaanii qorata jechuudha. Relativistiidha. Comparative jennu immoo wal dorgomsiisuudhaan value judgmentii miti baay'ee wal dorgomsiisu gaafa jennu kun kanarra caala jechuudhaaf miti kan wal dorgomsiisu garuu akkasumatti wal bira qabee ilaaluu jechuudha. Wal bira qabeetuma qo'atu. Approachiin isaa kana sadeen gurguddaadha jechuudha. Ilaal qorumsa irratti naaf yeroo baay'ee qabadha. Holistikiidha, relativistiidha, comparativeidha. Well, when anthropologists holistic gaaf jennu maal jechuudha? Holistic in sense it consider culture study jechuun iddoo hundumaa gaa jechuudha. Aadaa hin qoratu, seenaa hin qoratu, afaan hin qoratu, kinship hin qorata jechuun firummaa jechuudha. Biological aspect jechuudha. Kinship gaaf jennu firummaa hin jiranidha. To have complete understanding of society. Waa'ee society kana gadi fageenyaan hubachuudhaaf jechuudha. Kana hundumaa yommuu qoratu immoo holistic isa taasisa jechuudha. Encompassing jechuudha. When anthropologists conduct field work in a particular social group, they study all aspects of that particular society. Like anthropologists field yommuu ba'an jechuudha. Maqaan isaan qoratan waa'ee maaliiti? Their political system. Sirna siyaasaa isaanii hin qoratu. Hawaasa sana jechuudha. Their religion. Amantaa isaanii hin qoratu, cultural system aadaa isaanii hin qoratu, norms aadaa safuu isaanii hin qoratu, values duudhaa isaanii hin qoratu, and other social system of people under the study. Social system biraallee yoo jiraate kan akka family fa'aa dabalatee hin qoratu, hundumaa hin qoratu jechuudha. Holistikiidha anthropologiin waan ta'eef. Relativistiidha kan biraa relativistikiidha jennee irraa mitira. Relativistikiidha gaaf jennu explain a certain belief jechuudha. Bitanii certain belief, culture, practice and other social aspects from its context. Context isaarraa jechuudha. Bitanii kan saba uummattoota kibbaa gaaf qoratu context isaatiin qo'ata malee kan Oromoo yookaan kan saba biraa faanannaa godhee mini jechuudha. Kontekstii masaatii hundumaa kan qo'atu akkuma aadaa fakkeenyaaf aadaa yoo ta'e aadaa dabuubii saba kibbaa qorachuuf yoo ta'e akka kontekstii isaatiitti ilaala hundumaa. Does not make value judgment by the way. Relativistii dhagaaf jennu akkuma isiniin jedhe value judgmentii miti. Compare godhas gaaf jennu value judgmentii gaaf jennu kun gaariidha kun gaarii miti jechuuf miti. Aadaan dabuubii sorry afaan Amaariffaa fayyadamu gooti. Aadaan uummattoota kibbaa aadaa Oromoo uummata Oromootii gaariidha jechuuf mini jechuudha. Akkasiin jedhu. Akkas gonkumaa value judgmentii akkasiin gargaaramu. Aadaan kun gaariidha, aadaan kun gaariidha jechuudha. Kun afaan kanarra caala jechuu hin danda'u jechuudha. It does not declaring that belief or practice is good or bad jechuudha. Amantaan yookaan amantaan kun isa kanarra gaariidha hin jedhu jechuudha. Anthropology is comparative approach kan biraa immoo comparative, relativist and holistic jennee approach inni fayyadu. Kanaaf approachiin comparative gaaf jennu compare and contrast godhe jechuudha aadaawwan baay'ee waliin. Understanding the difference and the similarities across time and the space, past with present, tradition with modern. Argitan kan darbe past is present, kan darbe kan ammaa wajjin wal bira qabuudhaan aadaa ammayyaa wajjin wal bira qabuudhaan malee society aadaa society tokko kan society biraa wajjin compare godhuu qofayyuu miti jechuudha. Achitti qofa hin dhaabatu akkasittidha jechuudha. Emphasize on insider view gaaf jennu unique feature isaati baay'ee inni kunis. Insider view yaada namaa irratti kan inni xiyyeeffatu jechuun namni akkamitti yaada akkamitti waa ibsa culture belief waa'ee amantaa irratti waa'ee afaan irratti namni akkamitti yaada waan jedhu yaada akkamii qaba waa'ee kanarratti namni give a great attention to how people perceive themselves and how they understand the world. Addunyaa kana akkamitti hubata namni jedha jechuudha. Gaaffii akkasii gaafata. How particular group explains their action. Gareen tokko kan ittiin gruppii wayi gocha isaa akkamitti ibsa.
or how they give meaning to their behavior or practice. Amala yookaan gochisaa akkamitti akka ibsatu, akkamitti akka hubatu yookaan akkamitti akka hiikatti kennu jechuudha. Insider view irratti emphasize godhu. Insider view kaa'u jennu namni akkamitti waa ibsa. Meeta akkamitti hubatta waa'ee kanaa jettanii nama gaafattanii yeroo tokko akkas jechuudha. Anthropologists call such type of perspective emetic perspective. Baay'ee gaariidha. Kan biraa research method inni gargaaramudha. Research method inni gargaaramu unique isa taasisa jechuudha. Social field biraarraa unique isa taasisa. Research methods highly depend on qualitative. Argitanii? Qualitative approach irratti kan inni depend ta'u. Research method adda addaatu jira mani quantitative ni jira, qualitative ni jira. Gurguddaa warri ta'an isaan kana lamaanidha. Anthropology kan inni fayyadamu yeroo baay'ee jechuudha. Quantitative fayyadamu jechuun miti highly garuu kan inni fayyadamu qualitative approach dha jechuudha. To understand the meaning behind human behavior. Amala namaa duuba waan jiru hubachuudhaaf qualitative approach dha kan inni fayyadamu jechuudha. Qualitative approach immoo maal akka ta'e ilaalla kan agarsiisis it is research made strategies extended field work which require spending a year or more with research participants. Gitani ethnography dha mini reekan baay'ee kan irratti hojjetu. Ethnographotatu qorata. Kanaaf participantota yookaan hirmaattota wajjin yeroo waggaa tokko yookaan isaa ol dabarsu jechuudha. Keessa taa'uudhaan hawaasan keessa field work gabbaan akkasitti kan isaan qoratani. Kanaaf meetidii daataa isaanii funaanuuf meetidii armaan gadii fayyadamu. Karaa armaan gadiitiin daataa isaanii funaannatu jechuudha. Participant observation jechuun daawwachuudhaan jechuudha. Dhaqanii participantii sana daawwachuudhaan. Keessa taa'uudhaan fa'aa ta'uu danda'a, iddoo isaa walitti qabamanitti fa'aa ta'uu danda'a, deemanii malaaluudhaan iddoo hojiitti fa'aa ta'uu danda'a, daawwachuudhaan jechuudha. Ethnographic in-depth interview jechuudha. Ethnographic interview dhiyeessuufiidhaan afgaaffii adda addaa dhiyeessuufiidhaan gadi fageenyaan jechuudha. Focus on group discussion and life history. Focus group jechuun focus group discussion jechuun gattaanii wajjin mariisisuudhaan jechuudha. And life history seenaa isaanii hunduma akkaataa kanaan daataa isaanii kan funaannatan jechuudha. Well, misconception about anthropology jechuunis hubannoo hin taane jechuudha. Waa'ee anthropology kana ilaalchise hubannoo hin taanetu jira. Namoonni akkaataa hin taaneen yeroo anthropology hubatantu jira. Isa sana ilaalla jalatti. There is misunderstanding about the nature, subject matter and the scope of anthropology. Misunderstanding jechuudha. Misconception jechuun yookaan karaan taaneen hubachuu jechuudha. Kanaaf uumama anthropology irratti anthropology maal akka subject matter isaa irratti scope isaa irratti hubannoon taanetu jira jechuudha yeroo tokko tokko. Mee hubannoowwan sirrii hin taane sana kan laalloo jalatti tokkoffaani it is said that anthropology is limited to the study of primitive or small scale of society jedhu yeroo tokko tokko namoonni akkasitti hubachaa turan. Kan inni limited ta'e irratti daanga'u primitive or small scale society qofa irratti hawaasa xiqqoo even westernoonni sababii achi hawaasa xiqqoo wayiiti kan isaan qo'achaa ture afaa jinnee irraa namnis waa malee miti jechuudha. Anthropology akkasitti kan hubatu primitive society hawaasa hin qaroomne hin jira hawaasa xixiqqaa hawaasa akkasii qofa irratti kan daanga'e jedhu namoonni tokko tokko akkasitti anthropology hubatu kun sirrii miti. Anthropology study about the rural people and the rural area only jedhu namoonni tokko tokko anthropology kan inni qo'atu baadiyyaa fi namoota baadiyyaa qofadha. Garuu akkas miti. However, there is urban anthropology that study urban life and the culture as well as dynamics of urban. Maali beektu namoonni akkasitti kan yaadaniif anthropology waa'ee aadaatti kan qo'atu jedhaniif aadaan baadiyyaa jira. Hawaasni magaalaa hawaasa qaroomeedha. Hawaasni qaroome akka waan aadaa hin qabnetti waan ilaalaniif jechuudha.
garuu kun sirrii miti jechuudha. Urban anthropology kan jedhamu iyyuu jira fiildii anthropology jira ta'e sub fiildii anthropologyiti. Urban anthropology qonna lama keessatti ilaalla sub fiildii anthropologyiti. Waa'ee magaalaa kan qo'atu uummata magaalaa kan qo'atu sub fiildii anthropologyiti. Kanaaf kunis sirrii miti jechuudha. Ilaalcha akkanaa kun sirrii miti jechuudha. Wrongly considered as the study and analysis of fossil evidences. Argitanii fossil evidence qofadha kan inni qoratu warri jedhanis jiru. It is true anthropology is interested in the study of modern human origin. Sirriidha originiin qorata. Garuu this does not mean that anthropology is all about the study of human evolution. Human evolution jechuun namni maalirraa jaldeessaa irraa moo maalirraa akkas guddate jechuun qomoon namaaf jaldeessaa tokkodha. Evolution akkasii keessa darbe kan jedhu hin qorata garuu isa qofa miti. Kanaaf waa'ee fossil evidence qofa miti kan qoratu. Namoonni tokko garuu waa'ee fossil evidence ti anthropology kan qoratu. Haftee dhala namaati kan jedhan jiru inni kun sirrii miti jechuudha. It is misunderstanding that the purpose of anthropology is to study and preserve community far from development and their cultural practice in museum. Namoonni jedhan immoo jiru waasinne muuziyemii keessa teechisuudha. Community far from development jechuun guddinarraa anthropology purpose isaa jedhu. Purpose isaa study and preserving community far from development. Community yookaan hawaasa guddinarraa fagaate tokko qabamanirraa fagaate tokko waa isaanii qorachuudha. Culture practice isaanii muuziyemii keessa kaa'uudha. Godambaan hin jiraani muuziyemii keessatti achi keessa ol kaa'uudha warri jedhanis jiru garuu inni kun sirrii miti. Waa'ee hawaasa guddinarraa fagaatee miti kan inni qoratu. Hundumaa hin qorata. Karaa biraa immoo muuziyemii keessa qofa teechisuu miti. Kun misconception yookaan misunderstanding namaati jechuudha. The reality is anthropology support those communities to empower themselves. Argitanii? Akka isaan empower of godhan akka isaan of jajjabeessanii ka'an isaan gargaara malee just bakka adaama isaanii godambaa keessa ol kaa'u miti kaayyoon isaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Relationship between anthropology and other fields jalatti immoo kan laallu anthropology'n fiildiiwwan biraa wajjin hariiroo inni qabudha jechuudha. Taansine contribution of anthropology illee ilaallee xumurra jechuudha. San booda chapter 2dha kan seennu waan ta'eef gabaabumatti jechuudha. Anthropology overlaps with all disciplines study about human society but unique in its scope, approaches, unity of analysis and research methods. Jenneerra kanneen hunduma isaanii. Anthropology'n saayinsiiwwan yookaan disipiliinii sabjektiiwwan biraa wajjin overlap yeroo itti walirra oolutu jira. Qorannoon isaa jechuudha. Ta'us maaliif beektu anthropology'n iddoo hundumaa ga'a jennee turre miti. Disipiliiniin baay'een isaanii kan study about human society. Human society kan qo'atu baay'ee jira. Keessumaa sooshalii ta'an. Social science warri ta'an. Kan akka psychology fa'aan, sociology, history fa'aan human society kana qoratu. Kanaaf disipiliinii akkasii wajjin overlap yeroo godhu jira. Yeroo walirra aanu jira. Garuu karaa kanaan adda ta'a jechuudha isaanirra. Scooppiin isaa baay'ee bal'aadha. Approachiin isaa holisticdha, relativisticdha. Comparativistidha baay'ee waan akkasiitti approachiin isaa unity of analysis akkaataan inni itti xiinxalu addadha. Kan biraa research methodiin inni gargaaramu addadha jechuudha. Uniqueedha kan biraatirra baay'ee gaariidha. Akka kanatti moojula keessa laamu baay'ee bal'inaan balkiidha moojilichi dubbisachuu hin dandeessu. Baay'ee salphaadha baay'ee anthropology gaafa sirriitti gaafa dubbistan just conceptii masaama muraasa yoo naattan baay'ee salphaadhaan yeroo kootti A+ qaba yeroo freshman course baay'eetti dhibbatina asiin jejjifan. Contribution of anthropology. Anthropology'n faayidaan inni fidu yookaan immoo
maal akkan hawaasaaf fidu anthropology barachuun importance isaa yookaan goal isaa jechuudha jalatti kan laallee tutorial keenya irraa goramnu. By learning anthropology, one can get full understanding of other culture and his or her own cultures. Anthropology barachuudhaan namni tokko maal argachuu danda'a? Waa'ee aadaa bira beekumsa argachuu danda'a. Waa'ee aadaawwan bira beekumsa argachuu danda'a. Yookaan aaduma isaayyuu aadaa mataa isaayyuu barachuu danda'a. Aadaa isaa yookaan ishee barachuu dandeessi yookaan danda'a jechuudha. Full understanding sirriitti hubachuu aadaa bira, aadaa nama bira, saba bira akkasuma aadaa saba ofii sirriitti hubachuu danda'a namni anthropology barate. It helps us to have better understanding of ourselves by studying others. Argitan nama jechuun aadaa ofiin beekuu jechuu dandeessu. Aadaa nama bira saba bira gaafa qorattanii ofii keessan hubattu achi keessatti of ilaaltu jechuudha. Better understanding of ourselves jechuun waa'ee keenya hubannoo gahaa akka qaban by studying others gaafa nama biraa gaafa qorannu jechuudha. Kan biraa gaafa qorannu kan keenya sirriitti barra jechuudha. It helps us to understand the logic and the justification behind group behavior and the cultural practice. Logic fi justification maal duuba jiru akka hubannu nu gargaara group behavior duuba. Cultural practice duuba jiru akka hubannu nu gargaara. Make us to appreciate cultural diversity and the variability. Cultural diversity aadaa baay'ee jiramine akka appreciate goonu akka dinqisiifannu akka jaallannu nu gargaara jechuudha. Aadaawwan baay'ee garaagarummaa aadaa akkanti dinqifannu nu gargaara jechuudha. Just aadaawwan jibbuun aadaa saba kaanis jaallachuudha miti. Kanaaf aadaa isaanii akka dinqisiifannu illee nu gargaara anthropology barachuun. To avoid misunderstanding akkuma sila argitanii anthropology faarratti misunderstanding ture. Misunderstanding yookaan hubannoo sirrii hin taane akkasiifaa akka nuti avoid goonu akka dhabamsiifnu nu gargaara jechuudha. Hubannoo sirrii ta'e akka qabannu nu gargaara. It helps us to fight against prejudice and discrimination jechuunis prejudice qoodiinsa jechuudha miti yookaan kan keenya jaalanne kan nama biraa jibbuu tokko jaalanii tokko jibbuu fi discrimination adda addummaa hambisu waan akkasii sana akka nuti fight goonu akka nuti lollu akka nuti jibbinu nu gargaara jechuudha anthropology gaafa barannu. It helps us to fight against ethnocentrism. Ethnocentrism jechuun ittiin qomoo fi qofa jaallachuu jechuudha. Dhiphummaan beektumni lammii ofii qofa akka qofa jaallachuudha malee jaallachuun badaami garuu kaan jibbanii kaan jaallachuutu badaadha. Ethnocentrism jedhamanni sun dhiphummaa yookaan zaranyinatiif akka jedhamu sanadha jechuudha. Kanaaf isa sanaan akka fight goonu akka nuti jibbinu akka balaaleffannu nu gargaara anthropology gaaf barannu jechuudha. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii baay'ee jaalladhu maatii miidiyaa dirree barnootaa kan taatan tutorialiin keenya unique waan social anthropology irratti kana fakkaata ture. Chapter 2 dhaan immoo wal argina kunoos chapter 2 subfields of anthropology haasa'a. Fiildiiwwan anthropology jala jiran jechuun anthropology fiildii baay'eetti kan inni qoqqoodamu damee baay'ee qaba jechuudha. Zalaay isa laalla jechuudha chapterii sanaa keessatti lammaffaa keessatti tutorialii wajjinan Oliyaad Baratichaan ture University Finfinnee School of Law irraa waan afaana turtaniif ulfaadha. Kanaaf miidiyaa keenyaaf haaraa warri taatan immoo subscribe gochuu akka hin daganne maatii keenya ta'a. Yaada yoo qabaattan comment box jalatti nuuf kaa'a yookaan immoo Facebook kiyya Oliyaad Baratic follow gochuudhaan inboxinaaf erguu ni dandeessu. Ulfaadha galatoomaa. Bye bye. Saba qashtii.